Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Taasisaa Nugusee Galaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti loowudhaan digirii isaa jalqabaa, digirii isaa lammaffaa immoo Public International loowudhaan barataa jira. Egaa dhumaatti nu waliin tura, daawwadhaa, turtii gaarii. Taasisaa waamicha keenya kabajjii waan dhufteef guddaa si galateeffannaa baga nagaan dhufte. Galatoomaa isinis fayyaa ta'a. Egaa jalqaba haasaa kee tokko irraatiin jalqaba yeroo baay'ee Taasisaan realistikiidha ofiin jedha. Mee jalqaba irratti realistikii maalidha? Seerri waan manni murtii daanyaa mana murtii tokko yookiin biyyi takka akka itti seericha apply gootu malee seera barraa'ee waraqaarra jiru miti iskoola jedhee yaaduudha. Kana jechuun wanni mirgoonni yookiin dirqamoonni sila kan ta'uu qabu akka seerri sun itti apply ta'u akka jajii fi yookiin immoo biyyi sun seera sana itti apply gootu irratti hundaa'a seerri tokko ispiriitiin isaa jechuudha. Kanaaf ija seeraatiin akka kanatti ilaaluu dandeenya. Gama siyaasatiin immoo realizimiin ideolojii mataa isaa danda'e, approachii mataa isaa danda'e tokko akkuma warra kan liberalizimii jennu jiru ideolojiiwwan or approachiiwwan garagaraatitu jira gaa'ii. Realizim approachiin politikaan addunyaa akkaataan siyaasaa addunyaa kan inni calaqqisiifamu paaworii fi security biyyi sun dhugaadhaan lafarratti argisiistuun malee emotionii nuyi or yaada nuyi akka ta'u barbaannu ni miti. Kana jechuun addunyaan kan isheen maaniif taatu akka nuyi silaa akka ta'u barbaannu ni miti. So realizimiin faaktii addunyaan irra jirtu amannee fudhachuudha malee akka ofii keenya silaa ta'u odoo ta'e jennee hawwinu or abjoonnu wayitii miti jechaadha. Logically immoo realizimiin possible approachidha. Kana jechuun waan ta'uudhaa dhiyootti jiru waan silaa opportunityuwwan jiran keessaa kan uumamuudhaa dhiyootti jiru, kan ta'uudhaa dhiyootti jiru fi kan amansiisaallee ta'edha. So emotionally waan akka ani yaadu akka addunyaan taatu miti akka kan inni itti amanu akka addunyaan taatu amanii fudhadha jechuudha. For example ija siyaasaa keessatti international law amma fakkeenyaaf birmadummaa biyyaati irratti birmadummaan biyyaa absolutely absolute jedheeti kaa'a. Realizimiin garuu birmadummaan biyyaa kabaja ati humna keetiin tikfattuudha jedha. Kana jechuun humna qabda yoo ta'e, power qabda yoo ta'e, security kabachiifachuu dandeessa. Birmadummaa biyya keessanas eegsifachuu dandeessa. Malee yaadaan yookiin abjuudhaan biyyi na jalaan tuqamuun qabdu jettee wanni ati abjoottu addunyaa irratti sin jiraachisu jechuudha. So it's all about bargaining power jechuun waan gochuu dandeessu gooteetii interestii kee eegsifatta malee ormi dhufee akkasii si baraaru ormarraa abdiin ati kaawwattu hin jiru jechuudha. It's all about realism. Plus realizimiin pragmatic ta'uudha siyaasa addunyaa keessatti. Pragmatic ta'uu jechuun akkami? Biyyoonni amma haga 1991tti siyaasni addunyaa humna Ameerikaa fi Raashiyaatiin turan super powers warri jedhaman. Addunyaan sana booda 1991 USSR eegaa diigamtee booda addunyaan super power tokkoon kan isheen bulaa turte. That's America. Booda kanarra super power biyyoonni ta'an emerji ta'aa dhufan. 2+1 amma yoo argiteerta ta'e.
Ameerikaa, Chaayinaa fi pilaas Raashiyaan jirti. Maltipoolaaritiidha jechuudha. Har'as akkuma duraa sana Ameerikaan the one and only super power jettee adda yoo ta'e kun riyaalizimii miti jechuudha. So riyaalistik ta'uudha. Goraa Chaayinaan keessa jirtus Ameerikaa waliinis nagaa taate bakka interestiin kee jiru kamiyyuu dhaabbattee interestii kee eegsifachuudha jechuudha. Tariitii kan Oromoon argaa dhageettii jedhu hojii wal fakkaataa laata wanti kun amma Oromoon wanta arga'uu fi wanta dhaga'uttidha kan inni amanu wanta realitii ta'e tokko jechuudha. Sana hojii wal qabataa laata? Yaa jechuu dandeessa. Sababni isaa argaa fi dhageettiinis waan argite or waan dhageesse kanatti amantu. Har'a argaa jirra addunyaa tanarratti Chaayinaan capital wise addunyaa tana akkam akka isheen godhaa jirtu. Teknooloojiin Chaayinaa har'a addunyaa tana bitaati kan inni jiru. Gareen BRICS politikaa international keessatti hagam akka inni influence godhaa jiru. De-dollarization wal qabatee jechuudha. So warri BRICS kun amma yoo argiteerta ta'e Raashiyaatu keessa jira, Indiyaatu jira, Biraaziltu jira, South Africaatu jira. Biyyoonni reefu daddabalamaa jiran akka Itoophiyaa faas akka United Arab Emirates faas jiru. Biyyoonni kunniin Chaayinaa fi Ameerikaa irraa kan hafe warri kun middle powers warra ta'an. Warri middle power kun regional super poweridha by the way. Regional super power inni sama fakkeenyaaf Indiyaa yoo fudhatte Aasiyaa keessatti Brazil yoo fudhatte South America keessatti South Africa yoo fudhatte Afrika gara kibbaa kana keessatti even Afrika keessatti dhibbaa akkamii biyyoota uumaa jiran akka isaan ta'an hubatta. So waan argaa jirrudha waan ta'eef waan immoo gurraanis dhagaa jirru waan ta'eef realizimiin waanuma dhageessuu fi waan argitu amanuudha siin jechuuf siin jedha. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbaa jirudha. YouTube keenya subscribe gochuudhaan hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Egaa ati seera baratte digirii kee jalqabaa gara fuulduraatti immoo nama siyaasaa yookaan politicianii ta'uu akka barbaaddu barreeffamatti barreessite tokko argeen ture. Mee walitti dhufeenyiif garaagarummaan nama siyaasaa fi nama seeraa maalidha? Wanni bakki isaan itti garaagar ta'an siyaasni yeroo tokko tokko waan realistic ta'e wayiiti. Kana jechuun siyaasni seera practical ta'e jechuun amma seeronni sadarkaa seera baastuutiin qaama seera baastuutiin bahanii kan hojiirra oolan hojiirra oolmaan isaanii siyaasa fakkaatu. So seerri hojiitti jiru law in action is politics jechuudha. Ammoo waan hagas mara walirraa fagoo ta'anii miti. Nama seeraa yoo taatu mana murtii keessatti keezii nama tokko rakkina nama tokko kanatti furtu garee murtaa'e tokko kanatti furtu. Nama siyaasaa yoo taatu immoo rakkina hawaasaatti kanatti furtu as whole jechuudha. Kanaaf rakkina nama dhuunfaa furumoo rakkina hawaasaa garee bal'aa wayii furuutu irra caala kan jedhu akka filannoo abbaan ofii kaa'u. Lammaffaa yeroo tokko yeroon itti wal dura dhaabbatin illee jiraachuu danda'u. Akkuma siin jedhu politikaan uumama isaatiin waan realistic ta'e wayiiti. Waan sila daily action of lawdha. Amma fakkeenyaaf yoo interestii galmaan gaachuu barbaaddu wayitu jira yoo ta'e akka gareetittis haa ta'u akka biyyaatitti interestii sana galmaan gaachuudha. Seeronni ati cabsitu jiraachuu danda'u. Mirga namaa sarbuu dandeessaa or yakkoota sadarkaa seeratitti akka ta'an wayii raawwachuu dandeessa. Garuu interestiin ati
akka siyaasatti galmaan gaachuu dandeessu wayii jira haga ta'etti poolitikaadhaan justify godhuu dandeessa yakka sana. Garuu kana jechuun gaafatama seeraa jalaa baata jechuu miti. Gaaffii kana kan isin gaafadheef iyyuu tokko siyaasa keessatti dantaa yookaan immoo intarastii wayii eegsisuudha kan jiru malee haqa barbaadu miti kan dursu. Seera keessatti immoo haqatu dursa. So intarastii namni eegu tokko fi namni haqa eegu tokko akkamitti wal simsiisuu dandeenya? Suni akka namichi itti gocha sana justify godhuu irratti hundaa'a. Yeroo tokko bar sadarkaa biyyaatitti yakkoota wantoota sadarkaa seeraatitti akka ta'an raawwatte akka itti politically justify gootu jiraachuu danda'u. Nagaa eegsisuuf yakka sana raawwadhe jechuu dandeessa. Or intarastii biyyaalessaa kiyya kabachiifachuuf yakka sana raawwadhe jechuu dandeessa. Greatest happiness approach jedhu hordoftaa jechuudha. Kana jechuun garee irra bal'aa ta'e wayii amansiisuudhaaf gammachiisuu yoo siin jedhu intarastii garee bal'aa ta'e wayii eegsisuudhaaf namoonni or garee muraasni miidhamaniiru yoo ta'e sana greatest happiness approachidhaan justify godhuu dandeessa jechuudha. Kana jechuun namni haqan kabachiisa jedhu tokko yoo intarastii biyyaatiif jedhe yoo haqa namaa or haqa garee wayii tokko yoo dhiibu akka namichitti gocha sana justify godhuu irratti hundaa'a malee yeroon itti walitti bu'uun inuma jiraata siin jechuuf honestly speaking intarastiidha yoo ta'e justice issuun jedhu wayii guddoo booldi ta'ee mul'achuu dhiisuu danda'a. Garuu akkitti lamaaniyyuu haqa garee wayii or haqa nama wayii odoon dabsin akki atitti national interest or majority interest itti kabachiistu wayitis jiraachuu waan danda'uuf warra sana lamaan akka itti abbaan namni paartiin sun justify godhu irratti hundaa'a jechaadha. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soof Marii isiniif darbudha. Yaadaa fi qeeqaa sagantaa keenya irratti qabdan nuun ga'uu hin dagatinaa. Qophiilee keenya warreen kaanis daawwadhaa. Hamma dhumaatti nu waliin tura. Egaa yeroo darbee sooshaal miidiyaa irratti mata duree falmii guddaa ta'e kan ture tokko meegaa fi meega kan jedhu yookaan immoo meek Itoophiyaa Great Again fi meek Itoophiyaa Great kan jedhu tokko baay'ee wal falmaa turtanii. Bu'uurri yaada isaa maal ture maalirraati jalqabdan? Approachii warri Ameerikaa Make American Great Again kan Donald Trump jedhu kanarraa kan as madaqsine warri gariin kaan immoo Make issue jedhu jechuun Make Ethiopian Great Again ishee jettu biraa dhiisanii kana jechuun Itoophiyaan kana dura guddoo hin turre kana booda Itoophiyaa guddoo uumnaa ishuu jedhu wal mormu kana lamaantu ture. Waan tokko sana dura ajandaan sun gaa positiividha lamaaniyyuu yoo argiteerta ta'e positive in a sense yoo kaampitti irratti wal mormiin guddoon hin turre jalqaba irratti akkuma sabaatittis akkuma biyyaatittis waan irra deebinee gireet goonamoo kan ammoo farka qabnu takka ishuma guddifannaa waan jedhu irratti ture. Itoophiyaan turteerti jechuudha kaampanii Itoophiyaa jennuun sun. Make Ethiopian Great Again meegaa itti nama amanuudha. Guddinni egaa greatnessiin waan accidental ta'e miti. Itoophiyaan biyya seenaa waggoota 3,000 qabdu jenneeti kan addunyaatti himachaa jirru. Qaroomota durii warra Aksuum irraa kan seenaa keenya lallabachaa jirru. Haqawwan akka addunyaatti dhabnes achirraa kaasanitti kan himachaa jirru. Itoophiyaan impaayiroota akka Pershiyaa, Chaayinaa fa'aa, Room fa'aa waliin warra impaayira gurguddaa turte jennee lallabannu keessaa. So guddina Itoophiyaa, greatness Itoophiyaa tana accidental godhuun waan
sirriin ittiin fakkaatu sanarra Itoophiyaa guddoo turte takka Itoophiyaa guddoo turte yoo jennu ammas wanni adda bahuu qabu Itoophiyaan guddoo kan turte silaa bara qaroomota akka addunyaatitti civilizationiiwwan amma akka Aksum kaasuu dandeessaa Pan-Afrikaanizimii kaasuu dandeessaa peace exporterii turte biyyi tuni ishuu colonizationii kaasuu dandeessaa ishuuwwan akka kanaa kun Itoophiyaan tana duraa sun guddoo turte nu jechisiisa. Kana jechuun ammas mootonni dhufaa darban bara dhufanii Itoophiyaa bulchanii darbanitti kiraayisiiwwan isaan uuman hin jiru jechaa miti. Wanni silaa akka biyyaatittis akka sabaattis rikoogonaayiz gochuu qabnu kiraayisiiwwan mootonni dhufanii darban biyya tana bulchanii darban hedduun isaanii uuman saboota biyya tana keessa jiran irratti Oromoo ta'uu danda'a, Walaayittaa ta'uu danda'a, Gaamoo ta'uu danda'a, Amaaraa or Tigree warra kana irratti kiraayisiin uumame guddummaadha jechuu keenyaa miti. Dogongoroonni uumaman akka dogongoraatitti rikoogonaayiz ta'aniit bakki itti guddaa turre immoo akka guddummaa keenyatti haa lallabamuudha malee dogongoroonni uumaman sunis hoolii waariidha jechuu akka hin taanes namni akka hubatu asumaan kaasuufin yoo guddummaa Itoophiyaa gaa yoo jennu akkuma siin jedhu bara Itoophiyaan Berliin irratti konferensii warri Awurooppaanotaa kun Afrikaa adda qoddachuudhaaf taa'an irratti piroojeektiin isaan jalqabanii Awurooppaan as dhufan Itoophiyaa irratti appilaayin goone Itoophiyaan biyya hin koloneeffamne turte. Kun immoo jabina jechuun gootummaa abboota keenyatiin kan Adwaa deemee lolee diina Xaaliyaan san biyya irraa deebise Itoophiyaanota amma kaleessa turan sanii warri Itoophiyaa irra yoo darbee haga Kooriyaa, haga Koongoo, even haga har'aa immoo haga Somaaliyaa deemee warri nagaa gaanfa Afrikaa eegsisuudha. Dadhabbiitti jirus Itoophiyaanotuma warri Pan-Afrikaanizimiin akka Afrikaatitti iyyuu ajandaa guddaa barriti ture beezin isaa Itoophiyaa beez godhateeti. Warri akka Wiiliyaam Gaarvey faa warri akka Dubois faa ishu Pan-Afrikaanizimii yoo saxaxan guddummaa Itoophiyaanummaa irraa ka'aniiti waan ta'eef Itoophiyaan ishuu African Union fudhachuu dandeessa. Bara dippiloomaasiidhaan balbala Afrikaanota tokkoon rurrukutanii warri akka katamaa Ifruufaa yoo African Union headquarterii isaa Itoophiyaa fidan gaa ishuun headquarteriin African Union Itoophiyaa ta'uun maal fayyadaa waan hundayyuu wal mormisiisuu miti. Dhugaa qe'eessu dhufanii itti matta waan ta'eef waan akka salphaatti ka'uu miti jechaadha. So Itoophiyaan guddoodha jennu, guddoo turte jennu positive side akka kana qabdii fi malee madaawwan kana dura akka biyyaatitti mootonni dhufanii darban uummata biyya kanaa irratti raawwatan justify godhuu fi miti jechuudha. Inni rikoogonaayiz ta'etti yeroo hedduu Itoophiyaa gaafa jedhamu seenota tamma kaastee akkuma jirutti ta'ee booldii jechuun Itoophiyaan kan garee tokko yookaan immoo kan saba wayii miti biyya sabaaf sablammiin 86 ol keessa jiraatudha. Duuba deebitee Itoophiyaa jettee yeroo qorattu garuu booldi ta'ee kan argamu saboota muraasadha. Warri kaan cunqursaa jala turan. Biyya kana guddoo turtee seenota muraasa kaasnee guddoo turtee ittiin yeroo jennu madaawwan uummatoota hedduu tuttuquun ta'u asirratti. Dhugaa amma Itoophiyaan nuyi beeknu kan eliitiin isheettis ija addunyaa durattis ija biyya kanaa durattis imeejiin isaan bocanii nutti gadi ba'anii addunyaattis nutti siman wayii Itoophiyaa iskistaa rukuttu tokko Itoophiyaa afaan Amaariffaa haasoftu Itoophiyaa Minilik har'as
mootiidha jettee lallabdu wayiiti kan isaan. Itoophiyaan kaleessa turte Itoophiyaa afaan tokko saba tokko amantii tokko jettudha kan turte jaatee fi Itoophiyaa sana guddoo turte ittiin jechuun namoonni hedduun baay'ee waan mormaniif si gaafadha. Itoophiyaan kan nuyi ittiin ibsaa jirru Itoophiyummaa afaan tokko amantii tokkoo fi aadaa tokko sana qofa miti. Itoophiyaan guddoon nuyi jennu nation building irratti gaa dogongoroonni uumamaan recognize ta'uu qabu siin jedheera. Sun gaa processii nation building iti. So dogongoroonni akka sanaa suni ifaan ifatti recognize ta'uu qabu. Garuu cinaa sanatti immoo guddummaan akka biyyaatitti nuyi irra geenye wayii tokko amma fakkeenyaaf Federalizimii fudhachuu dandeessa. Bara mooticha Haile Sillaasee sirni sirna abbaa lafaati. Itoophiyaan guddoo turtee jennu Itoophiyaa sirna abbaa lafaa sana guddummaa sirna abbaa lafaa sana faarsina miti. Or Itoophiyaa samaayee tarras mangeestaa kassas jedhu sana miti kan nuyi jechaa jirru. Itoophiyaa yoo xiqqaate saxaxa Great Ethiopian Renaissance dam lafa keesse sana. Itoophiyaa akkuma dursiin jedhe Afrikaan Yuuniyeenii balbala Afrikaanotaa hedduu rukuttee Afrikaan Yuuniyeenii headquarterii isaa as fidde sana. Baruma mootii sana keessayyuu jechaadha. Itoophiyaa modernizationii leegaasiiwwan modernizationii ashaarawwan modernizationii bara mooticha biyya sana seenan hedduudha lakkoofteetti bahuu dhiisuu dandeessa. Dogongoroon achi keessatti uumaman garuu fayyuudhaafiyyuu walumattiyyuu fayyuudha. Gabaa siyaasaa biyya kanaatitti gadi ba'ee sirriitti lallabamuu qaba jechuudha. Yoo san hin taane dogongoroonni uumaman sunniin tokkoon lammiilee biyya tanaa madaa qabu. Oromoon akka sabaatitti kiraayisiisiiwwan silaa arguu hin dandeenye hedduudha arge. Nation building sana keessatti afaan isaa akka hin dubbatamne ta'eera, aadaan isaa, sirnoonni isaa, amantiin inni qabu jalaa badeera. Irreechi inni ibsituu kiyya jedhee ittiin dhaadatu akka hin gaggeeffamne ta'eera. Akkuma uummata biyya kana keessa jiraatutti iyyuu miti kan inni recognize godhame. Uummanni guddaan nama kana qabu kun jechuudha. So yoo gama kibbaatis yoo deemne uummanni akka horiititti gurgurame hedduutu jira. Itoophiyaan nuyi guddoodha jennu guddummaa sana waliin miti. Guddummaa miti gaa kun godaannisa siin jedheera. Godaannisni kun immoo kan inni fayyuu danda'u bakka guddaa itti taane yaa asitti guddaa turre kun immoo dogongora uumameedha. Dogongorri uumame kun immoo akka kanatti dhugaa walii galchineet biyya tana waliin itti fufsiisna jechuufi malee Itoophiyaan Oromoo lafarraa buqqistee qe'isaatitti dhaqxee harka irraa murte sun guddummaa miti. San gabaa dhugaatitti gadi baasnee kun dogongora. Garuu immoo dogongorri kun kan uumame kanaafi. Kanaafiyyuu dhugaa tana walirraa fudhanneet biyya walommoo jabduu taate ijaarranna. Sana kan goonu akka uummata biyya tokko keessa waliin jiraatuutitti akka borullee waliin jiraachuuf fedhatuutitti walitti fayyuu fi yoo akkasiin goone madaan kana dura qabnu akkuma biyyaatittis waliin jireenyummaa keenyaafis nu gaaga'uu danda'a waan ta'eef moodeelii biyyoota hedduu fudhachuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf South Africa fudhachuu dandeessa. Sirni apartheidii uummata South Africa akka malee miidhe garuu gadi ba'anii recognize wal godhanii walitti fayyanii jiraatu. Austraaliyaa fudhachuu dandeessa. Biyya uummanni Austraaliyaa dogongoroota kana dura uumaman gadi ba'anii kana dogongorree jedhanii komishinii qopheessanii komishinii hundeessanii nagaan waliin jiraachuu jiru. Warri Jarman same shit dogongora bara kana dura Holocaust irratti fi World War II irratti uumaman gadi ba'anii
dogongorri uumame kana jedhanii gabaattiin gadi ba'anii har'a Jarman Awurooppaa keessatti biyya akkamii akka isheen taate beekta. Kanaaf yoo guddummaa Itoophiyaa yoo lallabnu dogongora isheen goote waliin miti kan nu lallabnu. Dogongorri uumame dogongora garuu ammoo bakkoota akkanaatitti guddoo turre guddummaa sana bakka fooyyessinu fi bakka haala ammaa waliin deemuu danda'u irra deebinee modify goone guddummaa keenya itti fufsiisnaa jechuufi. Egaa akkuma ati jettee biyyoota hedduu keessatti dogoggoroonni hedduun raawwataniiru yeroo biyya ijaaranii jechuudha. Garuu recognize godhamee dogoggoroota sanaa fi badii sanaaf dhiifamni gaafatamee gara fuulduraatti biyya waloo ijaarratan. Biyya kana keessatti garuu wanti kun hin godhamne mata duree sana kaasuun iyyuu sodaatama. Maaliif garee tokko yeroo gammachiistu garee biraatu mufata. Garee kanatti itti badeera jettee yoo raasuutu immoo garee wayii tokko immoo lakkitti hin banne jedheetu ka'a. Kanaaf akka homtuu uumamne wayiitti qadaadameetu darbame biyya kanatti. Biyya akkasitti wanti uumamee badii gurguddaa miiliyoonotaan namoonni du'anii recognize tuun godhamiin dhiifamni tuun gaafatamin biyya walooti jennee Itoophiyaa kaleessaa guddoo turte. Itoophiyaan kan keenya Itoophiyaan dabarte madaa sabaaf sablammoota hedduuti jedhamee waan amanamuufi biyya kana guddoo turte. Wantoonni amma jettee waa'ee UN waa'een Itoophiyaan koloneeffamuu dhiisuu ishee iddoo iddootti falmisiisaa ta'uu jechuudha. Akkuma jirutti ta'ee wantoonni kun recognize tuun ta'in kaleessa guddoo turte gaafattiin jennu hin ulfaatu jechuun gareen lamaan keessanii Itoophiyaa guddoo gochuu irrattidha. Ilaalchi keessanii garuu kaleessa guddoo turteef guddoon turreedha falmii guddaan kan jiru. Itoophiyaa gara fuulduraatti guddoo gochuu inni jedhu irra deemsisuu ati yeroo yaaddu. Itoophiyaa kanuma booda guddoo goona yoo jennu ishuun meeggaa gaafa ka'u duuba sana ishuu gala siyaasisiitu ka'a baay'ee. Yoo seenaa himannu seenaa bara Aksuumitti bara galaana diimaa to'annooti. So ishuu kan ammoo yoo kan wixinneesni yoo addunyaadhaan nuyi biyya akka kanaati yoo jennuuni yoo xiqqaate historical background wayiitti kaafanna jechuudha. Waan siyaasisiidhaan wal qabatuuni. Plus ammas wanni akkuma jennu kana dogongoroonni uumaman yeroo hedduu wanniin sila komishiniin biyya tana keessa hin jirre kan odoo dhaabbatee jedhee yaadu Truth and Reconciliation Commissionin dhaabbachuu qaba. Oromoon, Walaayittaan, Hadiyaan, Gaamoon, Maarreen gadi ba'anii dhugaawwan keenya kana har'a irra deebinee warra dogongora sana irratti uume egaa bakka isaan boqotanii biyyee uffatanii ciisanii kaasnee dhugaa keenya nu kaffalaan jennuun. Oromoonis bara akka guddummaa isaatiitti yoo silaa biyya kana keessatti hamma godhee fi waan godhe yoo argachuu dhabu. Adwaa irratti egaa fardeen Oromooti fardeen Tuulamaati warri asii deemee adwaa lolee diina sana deebise. Warri gaafa lola adwaa sana isa lammaffaa irratti warri leadershipidhaan biyyattii tikse warri akka Abbaa Jifaar fa'aa warri kunis Oromummaa. So kan nuyi silaa akka guddummaa keenyatti biyya tana keessatti wanni nuyi dhabne wayii gabaatti gadi baanee dhugaan keenya kana kan ammoo silaa nama si abboonni isaanii warra akaakayyoonni isaanii si ajjeesan wayii atarra deebistee ajjeesta miti. Dhugaa kee walitti matteet biyya guddoo waliin hidhatta yoo ta'e araara buustee waliin jiraatta jechaadha. Kanaaf yoo guddummaa biyya faarsinu jechuun Itoophiyaa kaleessaa guddoo sana yoo Itoophiyaan kaleessa guddoo turte yoo jennu guddummaan ishee lafarraa nama
buqqisuu fi qeetti dhuftee aadaa nama sarbuu afaan nama sarbuu sun guddummaa miti. Sun dogongoroota. Dogongoroota sana immoo akka amma jennu kanatti dhugaa walitti himnee teessoo irratti dhugaa keenya himannee araaraan immoo waan sana furree ispiriitii guddummaa biyyaa kan kaleessa ture. Gootummaa abboota keenya kutannoo isaan disipiliinii isaan isteet irratti qaban eessayyuu ta'e cunqurfamii sarbamaa jiraadhu isteet irratti garuu disipiliiniin isaan qaban ofii isaaniitii oli jecha. So disipiliinii sana kan nuyi har'a faarsinu. Guddoo turree kan nuyi jennu disipiliinii isaan isteet irratti qaban sana jagnummaa isaan akka walootitti qaban sana sheer diviizhinii isaan akka biyyaatitti diini biyya weeraree jennaan osuma dargiin afaan si sarbee ijoollee keessarraa ajjeesu diinni biyya weeraree jennaan namiyyuu ba'ee waraana Ziyaad Barree ofirraa deebise. Sigalee. So yoo guddummaa jennu guddummaan greatness nuyi jennu suni greatness silaa akka amma jennu kana malee waan dogongoroota darbanis irra deebineet isaanuma waliin faarsinaa warra Minilik har'as mootiidha jedhu sana justify godhuuf miti jechuudha. Waan dogongora ta'e dogongora waan immoo guddummaa irra turre immoo yaa kun dhugaa keenya guddummaa keenya kanatti jabina keenya tikfannee dogongora keenya immoo sirreeffannee daranuu biyya guddoo ijaaranna jechuuf malee akkuma naappi goonee jirru kanatti akkuma ija walitti diimessa uummanni social contract waliin qabu wayii tokko uummanni interconnected ta'e biyya takka keessa waliin jiraatu wayii tokko yoo lakkii ooma guddummaa wayiitii waliin hin qabnu jedhe okkee seenaa nuyi waliin qabnu seenaa hoggoota tokko lama nu jala ta'uu danda'a waan ta'eef guddummaa keenya kaleessaa kan dogongorri isaa sirraa'ee wayiitiin guddummaa nani jedhu. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti miidiyaa Soof-Umar miidiyaa harka keessan irraa subscribe gochuudhaan daawwadhaa nu waliin turaa turtii gaarii. Egaa hidha guddicha Itoophiyaa yeroo ammaatti wanta Itoophiyaa milkeessitee jedhamu guddaa keessaatii tokko isadha. Egaa yeroo ammaa immoo pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp xalayaa wayii barreessee ture. Xalayaa sana irratti kan isaan barreessan Sudaanii fi Misriifidha. Itoophiyaa galagalchiisaadha kan qaqqabe. Mee ija seeraatiin ati Itoophiyaadhaaf galagalchii qoftii barreeffamuun isaa akkamittiin ilaalta? Galatoomee egaa xalayaan barreeffame suni kallattiidhaan alsiisiidhaaf kan inni barreeffame. Qabxiileen ijoon xalayaa Tiraampii alsiisiidhaa barreesse sunniini kan jalqabaa xalayichi ejjennoo Ameerikaan kana dura hidha guddicha Abbayyaa irratti qabdu guutumaan guutuutti kan jijjiiredha. Tiraampiyyu ejjennoo addaati qaba hidha guddicha Itoophiyaa irratti kana dura. Ejjennoon inni qabu akka filatamee aangootti dhufeen yoo hin yaadattu ta'e Ijiptii icha dhoosuu dandeessifaa jechaa ture. Ijiptii might blow the dam jechaa ture. Har'a garuu sadarkaa sana bira darbeera. Understandable godheeti kan inni xalayicha keessatti kaasee ishuu jeerdii kana jechuudha. Kana jechuun akka dantaan biyyoota lamaanitti hin miidhamnetti dhimmi hidha guddicha Abbayyaa dhimma wal hubannoodhaan furamuu danda'u jedheeti kan inni achi keessatti tuqe. Dabalataan hidhicha sababa
hidhichaatiin wal qabatee namiyyuu gara waraanaatti akka hin deemne kan inni akeekichiisu xalayicha keessatti. Kana jechuun hidhichaaf eegumsi akka barbaachisu implicitly kan inni achi keessatti kaasu. Plus kaardiiwwan waraanaa sababa hidhichaatiin teebilii diskashiniitti irra jiran qulqulleessee hidhicha karaa mariitii fi wal hubannoo qabuun furamuu akka danda'u dhimmi hidhichaa kan xalayicha keessatti Tiraamp tuqe. Kan lammaffaa Ameerikaanis Ijiptiinis kana dura Sudaan dabalatee jechuudha. Akka sababaatitti kan isaan hidha guddicha Abbayyaatiin wal qabate kan isaan kaasan waliigalteewwan 1929 fi 1959 mallattaa'anidha. Waliigaltee kana Itoophiyaan akka biyyaatitti recognizing goone mallatteessine jechuudha. Seeruma idil addunyaatiinis immoo Vienna Convention irratti waliigaltee sadarkaa idil addunyaatitti mallatteeffamu wayii qaamni paartii ittiin taane dirqamas mirga siin qabu jedha. Kana jechuun sababa hidha guddichaatiin waliigalteen mallattaa'e Itoophiyaan hin mallatteessine amma ta'etti mirga waliigaltichi fidus dirqama waliigaltichi baatee dhufus biyyi mallatteessine Itoophiyaan ittiin gaafatamtu jechuudha. Yookiin mirga achirraa dhufus hin qooddattu jechuudha. Kan isaan kana dura amma akka sababaatti kaasan akkuma jenne waliigalteen kun lamaanii har'a status quo sana jalaa diigeera jechuudha xalayichi. Akkamitti jalaa diigaa amma xalayicha yoo maal jedhaa fair outcome jedheeti kaasa xalayicha keessatti. Fair outcome jechuun waan kana dura turanii akka sababaatitti maybe Ijiptii Abbayyaa malee hin jiraattu jedhanii waan kana dura ka'aa ture. Fairly fayyadamuu qabudha warri lamaaniyyuu. So status quo kana dura ture completely kan diigu jechuudha. Kan biraa xalayicha keessatti yoo argiteerta ta'e monitoring and coordination jedhee waan Tiraamp kaasutu jira. Monitoring and coordination jechuun amma 2027 sana odoo hidhichi hin guutamin dura jechuudha. Diriiritu ture hidhichi guutamuu hin qabuu fi guutamuu qabaa irratti. Amma garuu hidhichi guutamee tarbaayinoonni sochiitti jiran jiru. Tarbaayinoota sochiitti jiran kana siwiichii isaa kan of harkaa qabu Itoophiyaadhaarra. Kan tarbaayinoota sana dhaamsus sochoosus kan danda'u jechuudha. Jechama tokko jira kan inni yeroo hedduu jaaladhu. Mana kana keessa ibsaa jira yoo ta'e siwiichii nama of harkaa qabutu mana kana monitorii gochuu danda'a. Bakka siwiichii on hin foofii tana nama of harkaa qabu jechuudha. So tarbaayiniin guddicha harka Itoophiyaa jiraarra kan monitorii gochuu qabu, coordinate gochuus kan qabu Itoophiyaadha. Because natural resource keenya geerdin. Namni qaamni hidha guddichaatitti bu'u birmadummaa biyya tanaa sarba waan ta'eef mirgi bulchuutis mirgi coordinate godhuutis kan jiru harka Itoophiyaa waan ta'eef coordination and monitoring jedhee waan Tiraamp achi keessatti kaasu akka kanatti ilaaluu dandeenya. Kan biraa yoo argiteerta ta'e yoo sold or given jedhee waan inni enerjicha tuqutu jira. Ejjennoon Itoophiyaatis kanuma jechuun Itoophiyaan hidhicha enerjii hidhicharraa maddu kamiyyuu yoo namni qaamni bitachuu barbaadu hin bitata. Yoo ammoo jijjiirraadhaan maybe achi keessaa sheerii qabaachuudhaan maybe siyaasa siinuu kennu ta'uu danda'a. Or wanni nuyi akka biyyaatitti barbaannu biroo jiraachuu danda'u. Corporationiidhaan
framework akkasii qophaa'ee akka itti jijjiirraadhaan kennuuf jiraachuu danda'a waan ta'eef yoo hin gurgurras ta'e yoo hin gurgurtus ta'e hin gurgurtu yoo tola kennitus ta'e tola kennituudha kan Trump xalayaa keessatti energy sold or given jedhee waan inni kaasu jechuudha. Kanaaf enerjiin geerdirraa maddu har'atti ajandaa hidhichi hin diigamaaf hin diigamu bira darbee enerjii hidhicharraa maddu gaanfa Afrikaatii enerjii murteessaa ta'uun isaa baramee yoo feene hin gurguranna yoo feene immoo nama garaan nu jaalate tola kennuuf hin dandeenya. Even Ameerikaanii yoo dhufte sheeriidhaanis nurraa bitachuu dandeessi yoo World Trade Organization itti nu dabalchoo ta'eef neetuttis nu dabalte or board of peace jedhee waan Trump deemaa jiru kanattis maybe sheeriidhaan faana naquu danda'u yoo ta'e we are okay jechuudha. Egaa waliigaltee jiru fudhachuu yoo dhiiste Itoophiyaan tariitii amma waliigaltee adeemsifamu yoo hirmaachuu dhiisuu ishees fudhachuu dhiisuu ishees ija Ameerikaa duratti gaariin ta'u akkuma tiislama switchiin kan gardii Itoophiyaa harka irratti paawariin immoo kan paawarii immoo Ameerikaa harka jira. So biyya kana irratti yoo fudhachuudhaati baattee qoqqobbiin irratti darbuu danda'a. Adabbii garaagaraa fudhachuu danda'a. Biyyoota garaagaraa irratti akkuma godhaa jiru garaagaraa irratti akkuma godhaa jiru jechuudha Trump. Kallattii maan immoo Itoophiyaa akka dirqamsiisuu wayiidha wanti inni amma deemsisaa jiru. Itoophiyaan waliigaltee kana irratti hirmaachuun ishees waliigaltee kana hirmaattee kaatee fudhachuu dhiisuun ishees tariitii dhiibbaa qabaachuu danda'a. Meeshaa kana ija seeraatiin akkamitti ilaaltaati? Gaa Tiraampi leederii mata jabeessa kun waan addunyaan beektu jechuun intirestiin Ameerikaa bakka jiru Tiraampi jira. Tiraampi kan inni barbaadu intirestii Ameerikaa eegsisuudha gaanfa Afrikaa kana keessatti. Intirestii Ameerikaa akkamitti eegsisa? Alsiisiidhaan wanni Tiraampi walitti isa fidu barre Gaza reconstruction issuun walitti isa fidu. Gaza uummata Gaza uummata Palestiin lafa Palestiin sanarraa buqqisee peninsula Sinai kana keessa qubsiisuu uummata miliyoonaan 2.3 toora kanarraa fudhadhuudha kan isaan diiliin Alsiisii waliin isaan qaban. Egypt immoo sun red line kiyyaa dhaga'uyyuu barbaaduudha kan ishiin jettu. Itoophiyaan immoo gaanfa Afrikaa kana keessatti biyya jabduun biyyoonni lixaatis warri kunis abdatan Itoophiyummaa gaanfi Afrikaa kun gaa shororkeessitoota baay'ata yoo toora reedsii kana keessa shororkeessitoonni heddummaatu akka gaaraantiitti biyyi isaan qaban Itoophiyummaa jechuudha. So odoo Itoophiyaan projektii amma Tiraamp of harkaa qabu kana hin fudhatti yoo ta'e actually haga ammaa sagaleen isheen dhageessistee hin jiru yoo argiteerta ta'e Itoophiyaa akka waraana Gaazaadhaa arjoomu keessatti gaafatanii ture Ruubiyoon Maark Ruubiyoon ministeerri dhimma alaa Ameerikaayi hariiroo ishee Ameerikaa waliin qabdu hariiroo frictionii qabu wayitii miti amma Itoophiyaanii maybe sosobbii natti fakkaataa na xalayichi Alsiisii karaa ittiin sossobatu malee geerdirraa dantaa addaa qabaatee natti hin fakkaatu Tiraamp kan inni maali ashooshiilachumatti jira wayii natti fakkaata yoo maqachi political word yoo ta'u baatillee my friend jedhee akka inni itti jalqabutu jira jechuun ati nama araarati jedhee Alsiisii mootii biyyaa sana akka inni itti sadarkaa nama dhuunfatitti xalayaa sana keessatti akka inni itti ibse plus qaamoleen siisii ta'anii xalayicha keessatti ka'an amma United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaadha. Sanaan illee itti deemuuf hin ture. Yaa biyyoonni suni especially United Arab Emirates Itoophiyaa wajjin michuudha. Garuu dhimma kanarratti gara Misrii dhaabbatti laata shakkiin jedhu jira. Maybe kana xalayaa sana isaaniif siisii gochuunsa
dippiloomaasii Itoophiyaan isaanii fi wajjiniin qabdu akka gaaffii keessa seenuuf yookaan immoo dippiloomaasii Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka uumuuf jedhamee tilmaamama akka namoonni tokko jedhanitti meeshaa kanas walumatti qabiiti. Amma akkuma isin jedhu biyyoonni lamaan kuni isaan lamaan waliinuu hariiroo shaakarraa miti hariiroo nuyi qabnu keessattuu immoo United Arab Emirates waliin piroojeektii gurguddaadha kan biyyi tun gaggeessaa jirtu especially toora galana Mediterranean kanatti piroojeektii gurguddaadha kan isaan waliin hojjechaa jiranii. Hariiroo gama securitytiinis waan isaan hariiroon isaan qaban hariiroo moorziyaan nagaa ta'e irra jechuun hariiroo amansiisaadha kan isaan waliin qabanii. Biyyoonni lamaan amma jennu kun Ijiptii waliin waan walitti isaan buusu hedduutu jira. Tokkoffaa Arab Union keessatti Ijiptii falaac qoraacidha kan isheen ta'uu barbaaddu. Biyyoonni kunneen immoo super poweriidha. Biyyoonni lamaan kunneen jechuun Arab Union keessatti super poweriidha. Warra sun siisii godhamanii ka'uun dhimmi galaana diimatii fi dhimmi Ijiptii kun isinillee isin ilaallataa ergaa jedhu wayii qabanatti fakkaataana. Dhiyoodha kan warri United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa kun ija walitti diimessuu jalqabanii especially toora Yemen kana keessatti waan isaan walitti bu'iinsa isaan dhiyoo kana irra turanii nuun duuba qabna gaa'ii. Walitti bu'iinsi sun xiqqashoo ija isaan walitti diimesse kana gidduutti Itoophiyaan isaan lamaan waliin United Arab Emirates waliin hariiroo jabaa qabna. Saudi Arabiyaa waliinis hariiroo hamma kanaan laafaa jedhamutti kan nuyi qabnu. Xiqqashoo toora Sudaan kana keessatti bakka garagaraatitti maqaan keenya ka'a malee jechuun garee lamaan irraa saayidii garagaraatti irratti maqaan keenya ka'a malee Saudi Arabiyaa waliin hariiroo hamma kanaa abidda ho'aa miti jechuun kan hariiroo nagaa ta'e kan nuyi qabnu. So warri sun siisii ta'anii yookaan gaa inuma superiority Egypt Arab Union keessatti qabduu fi ishuun gaanfa Afrikaa kun jerdigaa ishuu gaanfa Afrikaati ishuu eenyu Itoophiyaa fi Sudaanii fi warra Egypt kana qofaa miti. Kanaaf warra kanas siisii godhee as waamuun isaa hammeenya miti inuma Itoophiyaadha sirnaan itti fayyadamti taanaan kubbaan gara keenyatti dhiitamee jira. Sana dirqama taphachuu kan qabu dippiloomaatota biyya tanaati. Amma yoo argitee ta'e unilateral leadership biyyi irratti qabaattu hin jirtu jedha Trump xalayicha keessatti. Sun Itoophiyaa interest ishee gaaga'uu danda'a waan ta'eef uummanni biyyattiitis miidiyaan biyya tanaatis dippiloomaatonni biyya tanaatis kubbaa gara isaaniitti dhiitamte tan amma danda'ameen goolii bareedaa galfachuu kan danda'u isaanii natti fakkaata. Hooggansi biyya tanaatis gaa dippiloomaatota jajjaboo qabna warra interestii biyya irratti mataa gadi hin qabanne. So kubbaa tana seeramaan goolii bareedaa akka lakkoofsisan abdiin irraa qaba. Tole amma sa'aatiin keenya si deemaa waan jiruuf gara gola buutti deemna. Meedhuma irratti kitaaba tokko afaan Ingiliffaa irraa hiikte natti fakkaata. Seerota aangoo 48. Mee waa'ee kitaaba sanaa xiqqoo nutti? Kitaaba sanaa Robert Greene kan barreesse 48 Laws of Power jedhee Robert Greene barreesse kan inni afaan Oromootitti hiike. Kitaaba biizinesiidhaa ta'uu, kitaaba personal developmentidhaa ta'uu, namni hedduun kitaaba siyaasaa qofa godheeti kitaabicha kan hubatu. Waan kitaabichi kitaaba nama environmentii kamiyyuu keessa jiru kan dubbisuu malee. Anis kitaabicha irra deddeebi'ee dubbisee baay'ee jaalladhee kan yoo maybe afaan Oromootitti hiikamee uummata kana fayyaduu danda'a jedheetuma kan inni afaan Oromootitti hiike. Amma immoo hiikamee
xumuraan maxxanfamee mana maxxansaatii bahee uummata bira gahuu fi gaafa 15/6/2018 magaalaa Bishooftuu hoteela fi riizortii Shananitti ni eebbifama. Uummanni Oromoo kan sagantaa kana irratti argamu barbaadu kamiyyuu dhufee sagantaa kana akkanaa miidhagsuu abdiin irraa qaba. Tolee nuti illee akka miidiyaa Soofumaritti milkaa'ii siin jenna. Milkiidhaan akka xumurtu abdii keenyadha. Namoonni sagantaa kana ilaalanis akka irratti hirmaataniif ni affeerra. Waamicha keenya kabajee istiidiyoo keenyatti waan argamteef yeroo keerraa waan nu qooddeef guddaas galateeffannaa ulfaadhu. Hayyee galatooma isinis kabajamaadha. Asitti na affeertanii yeroo akkanaa waliin qabaachuu keenyatti gammadeera. Jabaadha. Egaan qophiin keenya guyyaa har'aa asuma irratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa ajandaa biraatiin hanga wal agarruutti nagaan tura.